اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hordoftoota keenya kabajamoo xiqqaa guddaan keessan dhiiraa dhalaan kan bahaa kan dhiyaa kan biyya keessaatii fi kan biyya alaa akkam jirtan nagee qabdani. Egaa sagantaa teenyaa tan quraana akkamitti qaraana jettu barnoota lammaffaa lakkoofsa shanaffaa qabannee dhiyaanneeti jirra. Egaa arraas akkuma sagantaa dabarte keessatti walitti dhaammannee adda baanetti arra harfi yookaan qubee 14ffaarraa eegalla inshaallah. Ilaanqaa sagantaan xumurtuutti akka na waliin turtan kan isiniin jiru ana Usmaa'il Alishootii sagantaa wajjin turtii gaarii. Harfiin yookaan qubeen arabaa tan 14ffaa qubee sood jettu hogguu ta'u sagaleen qubeen tunnuuf kennitu soo jennaani. Akkaataan uumama sagalee qubee tanaatiis hidhii teenyaa geengoo goonee ilkee xiqqoo addaan bannee arraba keenya xarafa maddii lameen isaa ilkee gama gubbaa aa'oo qarrinfootti aantutti maxxansuudhaan arraba gama fuulduraa osoo ilkeetti hin maxxansine hafuura afaan keessaa alatti gadhiibna. Hogguu kana sagaleen soo jettu tun irgoo afaan keessaa tan gubbaa walakkaa isiitii fi jidduu arraba keenyaatti uumamti. Soo 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 qubeen sood yookaan tan sagalee isii soo jennee dubbisne tana hogguu sagalee baasnu hidhiin teenya waan geengoytuuf jecha ramaddiin qubee tanaa ramaddii qubeelee sagalee furtuu kannan jalatti ramadamti. Qubeen yookaan harfiin itti aantu tan 15ffaa harfi yookaan qubee dood jettu hogguu ta'u sagaleen isiin nuuf kennitus doa jennaani. Akkaataan uumama sagalee qubee tanaatiis hidhii teenya geengoo goonee ilkee teenya xiqqoo adda bannee xarafa arrabaa hundaa'uu ergoo afaan keessaa tan gama gubbaa shirtii isii bakka ilkeedhaan walitti dhufaniin xuynee hafuura keenya afaan keessatti qabnee eegasiin hafuura afaan keessa walitti qabame gadhiibuudhaan arraba bakka jirurraa gabbuqqaasnee sagalee doo jettu tana uumna. Doo 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 qubeen yookaan harfiin dood ramaddiin isii ramaddii qubee sagalee furdoo kannan keessatti hirmaatti. Sababni hogguu doo jennu waan hidhiin teenya geengoo taatuuf jecha. Qubeen yookaan harfiin 16ffaa harfi xoo jettu hogguu ta'u sagaleen isiin nuuf kennitus sagalee xoo jettu. Akkaataan uumama isiitiis hidhii teenya geengoo goonee ilkee teenya xiqqoo adda bannee xarafa arrabaa kan fuula duraa iddoo irgoon keessaa tan gama gubbaatii fi ilkeen gubbaa walitti dhuftutti arraba fiinxa maxxansinee fiixa arrabaa bakka jirurraa gabbuqqaasuudhaan sagalee xoo jettu tana uumna. Xoo xoo
xaa qubeen yookaan harfiin xaa ramaddiin isii ramaddii qubee sagalee furdoo kannan jalatti ramadamti. اصبح بصوتك اسمع الأكوان harfiin yookaan qubeen 17ffaa qubee zaa jettu hogguu ta'u sagaleen isiin nuuf kennitus sagalee zaa jettu. akkaataan uumama isiitiis hidhii teenya geengoo goonee ilkee teenya xiqqoo addabannee fiinxa arrabaa cinaacha lameenii ilkee gama gubbaatti ol maxxansinee arraba ilkeerraa gabbuqqaasuudhaan sagalee zaa jettu walakkaa afaaniitti uumna. zaa 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 qubeen zaatun ramaddiin isii ramaddii qubee sagalee furdoo kannan jalatti hirmaatti. qubeen yookaan harfiin 18ffaa harfii ayin jettu hogguu ta'u sagaleen isii nuuf kennitus sagalee a jettu nuuf kenniti. akkaataan uumama sagalee qubee tanaa afaan keenya xiqqoo addabannee arrabni bakka jirutti taa'ee kokkeen teenya yookaan laagaan teenya akka banamtee jirtutti hafuura kokkee gama jidduutii ol baasuudhaan sagalee a jettuu walakkaa kokkeetti uumna. qubeen ayin tun ramaddiin isii qubee sagalee laaftuu kannan jalatti ramadamti. qubeen yookaan harfiin 19ffaa harfii ghayn jettu hogguu ta'u sagaleen isiin nuuf kennitus sagalee ghaa jettu. akkaataan uumama isiitiis hidhii teenya geengoo goonee ilkee xiqqoo addaan bannee kokkee teenyaas bannee hafuura laagaa gama gubbaatii gad dhiibuudhaan sagalee ghaa jettuu kokkee gama irraa oliitti uumna. ramaddiin qubee ghiin qubee sagalee furdoo kannan jalatti ramadamti. qubeen yookaan harfiin 20ffaa qubee faa jettu hogguu ta'u sagaleen isiin nuuf kennitus sagalee faa jettu. akkaataan uumama sagalee tanaatiis hidhii teenya tan irraa gatii ilkee teenya tan gubbaa tan fuula duraa fiinxa isiitti ol maxxansuudhaan hafuura afaan keessaa gad dhiibnee hidhii fi ilkee adda buqqaasuudhaan sagalee faa jettu tana uumna. faa 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 qubeen yookaan harfiin faatun ramaddiin isii ramaddii qubee sagalee laaftuu kannan jalatti ramadamti. eegaa obboleeyyan islaamaa warreen sagantaa quraan akkamitti qaraan jettu tana kan hordofaa jirtan qophii tiyyaa tan arraa asittiin xumura inshaallah. sagantaa itti aanu qubee yookaan harfii 21ffaarraa eegalleeti barnoota keenya itti fufna inshaallah. rabbiif jecha wallaahi hedduun isin jaaladha. ilaanqaa sagantaa itti aanuun rabbiin nagayaan walitti nu deebisu nageetti naaf jiraadha. wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. اقرأ أخيا ورتل القرآن
اصدح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا